Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argamuun walitti bu'iinsi naannicha keessatti deemaa jiru akka hatattamaan dhaabatu gaafataniiru. Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo walajjeesuun ijoolleen Oromoo teessee ilaafilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Diinaan gowwoomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Aadaan keenya eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu mari'achuu wal dhaggeeffachuu waan waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiruu hoote alatti waliin dubbachuu dadhabnee diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa barannee isa kaleessaa irraa barannee ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeesuun nu haa ga'u, harka wal qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaalaa Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada. Muummeen ministeera Abiy Ahmed ergaa kana kan dabarsan yeroo walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa fi biyyattii keessatti naannolee birootti uumamee jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatuuf waamichi biyya keessaaf biyya alaatii itti fufee jiruttidha. Guyyaa mirgoota namoomaa idila addunyaa 75ffaa 3/30/2016 kabajame sababeeffachuun koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baasaniin mootummaan walitti bu'iinsa dhiittaa mirgoota namoomaaf ijoo ta'an hiikuu keessatti adda duree ta'uudhaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo qabaa jechuun dhaamaniiru. Waamichi nagaan akka bu'uuf godhamaa jiru kun mariin marsaa lamaan mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifamaa ture waliigaltee malee erga xumurameen boodas itti fufee jira. Mariin nagaa kun bu'aa malee xumuramuu hordofuudhaan bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirurraa jiraattota sagaleen Ameerikaa yeroo garaagaraatti dubbisaa tures mariin marsaa sadaffaa akka itti fufuu fi nageenya waaraan akka jiraatuuf gaafachaa turaniiru. Xiinxalaa dhimmoota siyaasaa kan ta'an Dayyamoo Daallee sagalee Ameerikaaf akka himanitti ergaan muummee ministeera Itoophiyaa bakka walitti bu'iinsaan miidhaman keessaa tokko taate Wallagga Bahaarraa dabarsan jechuudhaan yaada isaanii kennaniiru. ሙሉ ወለጋ እሳቸው ስልጣን ላይ ከመጡ ጀምሮ ለውጥ ያመጣት በሚባለው ጊዜ ከአካባቢው አንፃር ከኢትዮጵያ አንፃር ታይቶ የማይታወቅ አስፈሪ አስጨናቂ ግጭት ውስጥ ነው ያለውና አካ ወሊገላቲ ወለጊ እንዲ ኤርጋ ኢሳን ገራ አንጎት ዱፈኒ ረኮ ነገኛ ማኬስ ጅሩ አካ ብያትስ ወልት ቡኢንሰ ያደሳፊ ሶዳችሱ ኬሰ ገለኒሩ kanaaf qaamaan gara sana deemuun waamicha kana taasisuun dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennuudha jedhee namana. Karaa biraatiin ammoo waamichi kun kan baramee fi irra deddeebiidhaan kan taasifamaa ture waan ta'eef qaamni waamichi godhameef akkamitti hubataa inni jedhu anaanis na yaaddessa. Yeroon kun maaliif filatamee kan gaafataman obbo Dayaamoon yaada isaanii innaa kennan? ሁለት ነገር አለኝ እኔ በአንድ በኩል ያው የኛ ሀገር ፖለቲካ አሸንፍ ያለውና እጅህን ስጥሬ ከዚህ በኋላ አዋጣም አይነትም ሊሆን ይችላል. yaada laman qaba. Tokko siyaasni biyya keenyaa simoo'eera harka kennadhu kanaan booda gatii hin qabdu jechuus ta'uu mala. Sababni isaa tibba oduun gabaafamaa jiru hidhattoonni rukutamaniiru badaniiru waan jechaa jiruu fi kun yaada deeggaramuu miti. Inni lammaffaan koomishiniin marii biyyaalessaa hojii kaafii faayidaa qabu hojjechuu akka danda'uu fi gareen finciltootaa dhufuu qabu jechuun Profeesar Masfinaa Arayaa paarlamaa irratti dubbataniiru. Kanaaf osoo yeroon marii koomishinii kanaa hin ga'in dura waamicha taasisuun barbaachisaa ta'uu hubataniiru jedhee namana. Kanaaf yeroon kun kan filatameef jedhee yaada. Waamicha nagaa muummee ministeera Itoophiyaatiin taasifame kanarratti kan gaafanne dura ta'an paartii koongirensii federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa muummee ministeera Itoophiyaa fi mootummaan isaanii jechoota dubbatan gara hojiitti jijjiiruu qabu jechuun dubbataniiru. Ammas muummicha ministeeraas mootummaa isaatiin wanti yaadachiisuu barbaadu waan dubbatan kana waan waadaa galan kana hojiirra ooluu baannaan wookii sana waan dubbatte hojiirra oolchii sana ammas muummicha ministeeraas mootummaan isaas yaadachiisuun barbaadaa jechuudha. Warri faayilenjii maalitti nama tokko hedduu kaasuu yaalluu Bannee galee meedaanoo jedhe. Akkoon biyya kanaa akka jirutti wal qabatee muummichi ministeeraa fi mootummaan kunis yaadachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha gara fuulduraatti deemuu keenyaaf.
Isa rakkoon Oromoo hiikameen maal jedhu isa dubbachaa ture gaaf tokko muummicha ministeeraa baankii qabee maaltu hiikamee hin galaftaa. Dura taa'an paartii koongireensii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaan itti dabaluudhaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo siyaasa hundee gadi fageeffate ta'uu ibsuun mariin siyaasaa qaama hunda hirmaachise jiraachuu qaba jechuun ibsaniiru. Sagantaa har'a istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffame irratti muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee afaan yaa'ii manneen marii lamaanii itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dilbata kaleessaa hawaasaa irraa ka'ee gara Finfinneetti balali'aa akka ture xayyaarri daandii balalii Itoophiyaa lakkoofsi balaliisaa ET 154 rakkoon aaraa isa mudachuunsaa ibsamee jira. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko ka ta'an obbo Buruk haalli xayyaaricha keessa ture sodaachisaa ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Xayyaara sanarraa aara arguu ka jalqaban balalii eega jalqabanii daqiiqaa 12 eegalee akka ta'e ibsanii hunduu akka amantiisaatti kadhataa akka turee fi tokko immoo iyyaaf bo'aa turan jedhan. Guyyaa 10 booda gaa'ila dhaabuuf cidha qopheessaa akka jiran kan ibsan obbo Buruk raafama guddaa fi wal arguu hanga dadhabnuutti aarri dabalaa waan dhufeef ofii isaanii dabalatee imaltoonni muddamsa guddaa keessa akka turan dubbatan. Aarri sun sababaa maaliif akka uumamee fi eessaa akka dhufe hin beeknu jedhanii namoonni naasuu sana keessatti suuraa kaasaa fi viidiyoo waraabaa turan jedhu. Dhumarratti xayyaarri kun dirree xayyaaraa Boolee bakka ramadameef rakkoo tokko malee qubachuusaa waajirichi beeksiseera. Imaltoonnis nageenyi isaanii akkuma eegameetti nagaan bu'uu isaanii ibsa gabaabaa baaseen kan hubachiise waajirichi haala uumameef imaltoota dhiifama gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondor Kaabaa keessatti kanneen argamanu buufata daahannaa Kumarii fi Awlaallaa keessa godaantonni Sudaanii jiran ammeen tokko ba'uu isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan. Buufata sana keessa daahatanii kan jiran godaantonni Eertiraa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobii torban darbee rakkoo nageenyaa mudateen kan ka'e godaantonni lammii Sudaan ta'an gadhiisanii buufata sana keessaa ba'uu isaanii dubbatan. Haleellaan hidhattootaan raawwatame jedhame kanaanis dunkaana keessa buufatan irratti miidhaan dhaqqabuu ibsaniiru. Hidhattoota kana eenyummaa isaanii adda baasuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gamasaan rakkoo nageenyaa godaantota kana mudate ilaalchisee odeeffannoon akka isa ga'ee fi qorataa akka jiru ibse. Haleellaan akkasii ennaa dhaqqabu kun kan jalqabaa akka hin taane ibsameera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gamasaan Gondar Kaabaa mooraa daahannaa Kumarii fi Awlaallaa keessa baqattoonni Sudaan 1,300 caalan gadhiisanii ba'uu beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa naannoo mooraa sana jirus akka isa yaaddeessu ibsa baaseen hubachiisee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira. Mootummaan Keeniyaa qibxata kaleessaa naannolee quubsama seeraan alaa magaalaa Naayiroobii keessatti argamanu humnaan diiguudhaa fi kaasuu itti fufee jira. Qajeelfamni pireezidaantichi baasan naannoo qarqara lagaa keessaa ba'uuf yeroon kennan sa'aatiin 48 guyyoota 5 dura kan xumurame yoo ta'u jiraattonni irra caalaan isaanii labsii kana osoo hin beekin achumatti qabaman. Poolisoonni immoo gaaza mimmaansutti darbatan. Namoonni hedduun kan dhiphina guddaa keessa galan mootummaan nu gateeraa jechuudhaan dhukkubbii isaanii gara pireezidaantii Wiiliyaam Ruutootti iyyatan. Ruutoon hiyyeessaaf eegumsa nan taasisaa jedheen naan filanne amma garuu hiyyeeyyii gargaaraa jirtamoo dhugumatti isaaniin fixaa jirtaa jechuudhaan Elizaabeet Kataanaa balaaleffatanii jiru. Yeroo buldoozaroonni caasaa jiru diiganii qotan jiraattonni gargaarsa tokko malee kaan sibiila mukaa fi waan gatii guddaa qabu kamiyyuu kan harka isaaniitti galfachuu danda'an qabachuuf yeroo yaalan mul'ataa ture. Gariin isaanii immoo mormii cimaan isaan mudateera. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ibsa barreeffamaan baaseen yeroo ammaa namoonni 164 achi buuteen isaanii dhabame walumaa galatti maatiin 42,526
qe'ee isaaniirraa buqqa'uun namoota 200,000 ol miidheera. Namoonni lolaa bishaanii roobarraa dhufeen manaaf jireenya isaaniirraa buqqa'an keessumsiisuuf kutaalee biyyattii adda addaa keessatti kaampii yookaan mooraa ijaaruu eegaluusaa ministeerri haajaa biyya keessaa ibseera. Keeniyaa fi kutaaleen Afrikaa bahaa biroon lolaa bishaanii jandoo roobarraa dhufeen liqinfamuun isaanii ni yaadatama. Hoogganaan Chaayinaa Shiin Oong har'a hanga'oota biyya Sarbiyaa wajjiniin wal arganii kan dubbatan yommuu ta'u, daawwannaa isaanii kun hariiroo michoomaa duraanuu biyyoottan Baalkaanii wajjiniin jiru warreen gamtaa Awurooppaa keessa seenuudhaaf barbaadan wajjiniin akka daran akka jabaatu taasisuudhaaf jedhamee jira. Oduun keenyas tanis dhiyaata. Hoogganaan Chaayinaa kun kibxata kaleessaa galgala Faransaayii ernaa ga'an simannaa ho'aan kan godhameef yoo ta'u, daawwannaa mootummaa kan sadarkaa olaanaa qabu kan falmii daldalaa fi duula waraanaa Raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessite irratti olaantummaa qabu taasisan. Shiiping roobii har'aa gara boodaa gara Hangaarii kan imalan yoo ta'u, Hangaariin akkuma Sarbiyaa biyyoota Awurooppaa michoota Chaayinaa ta'an keessaa tokko taatee ilaalamti. Pireezidaantii Sarbiyaaf qondaaltonni olaanoo biyyattii dirree xayyaaraatti hoogganaa Chaayinaa kana kan simatan yoo ta'u, xayyaarri pireezidaantichaa jeettota waraanaan kan marfame ture. Mallattoon miira deeggarsa Chaayinaa ifatti kan mul'atan yoo ta'u, alaabaa Chaayinaa guddaan daandii buufata xayyaaraa irraa gara magaalaatti geessu gamoolee dhedheeraa ol ka'oo ta'an irra kaa'amee jira. Alaabaa xixiqqoon kan Chaayinaaf Sarbiyaa magaalaa guddoo fi daandilee gurguddaa irrattis mul'ateera. Chaayinaan investimantiif liqiidhaan keessumaa albuudaa fi bu'uuraalee misoomaatiin doolaara biliyoonaan lakkaa'amu Sarbiyaa keessatti dhangalaastee jirti. Biyyoonni lamaan bara 2016 waliigaltee tumsa tarsiimoo fi bara darbe immoo waliigaltee daldala bilisaa mallatteessaniiru.